waraqata barreeffa umoot godhaame warreef eenyuun wacaaru alii koo umoot godhe ati maal jette beektaa amma waraqata barreeffattee bilbilillee bira jira bilbilli maatiillee bira jira jette ala sana bilbila maatii sana ammaaf hin dawwalle amma immoo bilbilliin jiru jette. Bilbilli ila sifanna dhageeffadhu hundi keessa hundi dhageeffadha wanni isin hin galin barreeffattee lafa kaa'atte. Yalaami bilbila sifanatti keessaan follow godhi nambar ol jijjiirraa jechoota isin jettee barreeffattee lafa kaa'atte ofii keetii dubbiftaa jechuudha akka naa galetti ana. Barreeffama sana eenyu sitti kenna? Dhageeffadhu madaamitti nutu sawwaree ergeedha madaami hujii nutu galche nu bira galti hujii illee nutu galche. Si galaami. Madaami sawwartee sitti kennite? Madaami sawwartee ergiteeyyuu. Baba koy baba. Wanni si gaafatamuu qabu kanaami wanni abdii gaafatamuu qabu kanan turre beektaa. Tokkoffaa abdii mucayyoon tun isin bira galtii duutee jirti akka duutellee hin duutu dhugaadha ati qorataa yakkaatii miti. Dhugaa madaamii tajjeese harka namaa keessa gaman Sifan biyya lafaa kanarra ta'anii madaamiin waa ajjeeftu dhageeffadhu kaa amma dhageeffadha nuti amma murtii kennuu hin dandeenyu nuti akka Oromootitti akka Oromoo iddoo keessa jiraannutti murtii miti fala kennina malee nuti. Sifan ila dhageeffadha aanolee dhiifama yeroo tokko walaa dhageeffannu wal dhageeffachuun gaariidha. Hundi keessan waan isin fakkaate jechuun mirgallee qabdan isin galtee akkuma mirgallee qabnu falatti deemuudha. Anama wanni fala kana fidee fi micattiin tun na bira jiraatti na bira jiraatti nama dalagatu nama dalagatu haqni isiillee nu bira jira nu bira jira. Uffata qabdii moobaayila qabdii mallaqa qabdi si galtiimi intala Oromooti. Dalagachuuf akka biyya akkuma biyyaa bahee biyya irraa baatee Beeruut irraan gara Yuunaayitid Arab Imeeraatii dhuftee jechuudha. Achirraa illee kaate gubattee akka namaatitti nama taayetteetiin dalagaa ture. Micattiin of ajjeefte. Sababa isiin of ajjeefteef illee dhimmoota tokko tokko illee dhaga'uutti illee jirra. Sigalaami. Sababa qaba sababni isiin ittiin of ajjeefteef. Sigalee misejjota isiitu jira. FB irratti kan isiin maxxansitee jira. FB irratti haada ofi godhaa fi uffanniftee alaamaa namni honnaa godhu post godhattee kaatee of ajjeefte micattiin sigalee nuti amma of ajjeefte of ajjeefteerti. Haqni isiillee akka nu biratti illee hin hafne reeffi isiillee akka tallaayyatti gogeetiin hin hafne qabeenyi isiin qabdullee akka mana madaamiitti hin hafne waan isii barbaachisu wajjin Oromoon waltaanee warroonni guddina isii maatii isii dubbisanii reeffi isii akkamitti akka biyya galuudha malee madaamiin ajjeeftee ofiifuu of ajjeeftee addaan baasa ka addaan baasu jira biyyi baastee dhageeffadhu. Abdi baay'ee dubbatte jedhi abdi ila maasi fakkaate namni tokko yoo asi gaafatu baba gizee takka bichaana dubbisaa mee isinirraa bu'a gizee takka ali koo si dubbisa waan itti fakkaate si gaafata asumaan oduu sin gaafatin kasi bira taru maalinni ati qorataa yakkaatii miti dhugaadha garuu odeeffannoo kana namni fidesi waan fiddeefsan waan beeyturraa jechuun waan beeyturraa himuun dirqama keeti sii galee. Nure asirratti dabala. Already miyattiin duute uffanniftee jecha kana bichaa barreessitee namitti nachumaan cufu. Addaan gabbaatee maal araba kun namni isii bira jiru mana araba daladdii sababa isiin of ajjeeftee anamaa maalum. Haada Itoophiyaa obboleettii teessanii isin tufitee na bira galchee osoo waraqaa qabaachuu baattee namittiin tufirreedha yakka keessa galtii mataan namitti iyyuu. Si galtee ispoonsara bira daladdiif waraqaa seeraa qabdii meettiin tuni ispoonsarri isii gadhiisee deemtee dalagataatiin jirti. Gaafa dhattee ilaalan waraqaa qabu. Eenyuun bira daladdi jennaaniin alaa fidadhee kaddaamanti biyya saaffartee haga isiin biyya saaffartutti nama waraqaa qabu barbaada jedhee barbaadatee maktabaan irraan fidadhee jettee namittiin si galtee. Waan miyattiin maktabaan galtee illee miti. Eenyuyyuu nuun beennaa namoonni biyya alaa keessa jiraatu ani waraqaa qabaanaa barbaadeedha. Ani waraqaan qabu akkanuma galaadha. Biyya kana keessa olmaan beena Nuuraddiin. Namoonni biraa yoo siifan biyya kana keessa jiraachuu baattaa ideennoo yoo aanol illee ta'ee namoota jaamillee biyya kanarratti. Sigalee akkanuma Nure abdi barati sirrii jirta. Wanni gaafii itti ta'eeru gaafa madaamin intalli tun duute jettee isinii bilbiltu isiin nama si bira galuu nama seera qabu iyyuu atiitti amantaa mucattii tana poolisa wajji yookaan immoo tuu shorxaa wajji dhayxee ilaaltee tokko gaafii kiyya isa lammataa namni tokko amma lubbuu namaati wanni kun ati sirriidha yakka yookaan nama qoratu nama yakka baasuu miti yakka nama baasuu san mucattiin tun mana arabaatti of ajjeestee erga jettame booda harka namaattiin duutee harka rabbiitiin duutee suni lubbuu namaati nutillee dharateennee haasa'uun hin barbaachisu garuu
shortaan kun gizee achii fuudhu biyya seera qabdu keessa jira. Kaameeraatu jira. Namni kaameeraa qabaatee qabaachuu dhabee sundan taamiti kanan gaafatina. Kaameeraan alaa dhufee waraabbama. Erga waraabbame immoo mucattiin tun maal irratti akka duute maaliin akka of ajjeefte akkamitti akka of ajjeefte wanni sun hin baasa. Wanni san waan irraa quba qabdu jira. Ati yoo dhayixee ilaaltee yeroo isinif bilbilan san odoo mootummaan hin dhufin isinif bilbilan ta'e ati bira dhayixee mucattiin tun si bira galtii maatii keeti erga namni ol bira gale nama majuulatu namni yoo ofi maqaan qabaatiin nama biraa itti ergee namni kun du'e jedhee seerri leewwan si gaafatu hin jiru erga du'e namni tokko siin jechuu barbaada gaafiin kiyya ijoon kan. Okay, anu legala tomi ya dabare da nagafatte ani yero sanitti naannoon isin hojjettu eni eddana ni yero sanitti gaafiin kiyya ijoon kan. Sagalee kee nagama Nuruddin sirriitti dhagama. Gaafi bareeda nagaafatte aanol ani yeroo isiin natti bilbilanitti ani ajmaan jira naannoo ajmaan jedhamu jira bakkee micattiin itti of ajjeefte yookaan bakkeen isin hojjettu naannoo al'eeniiti yeroo sanitti gaafa na bilbilameetiin halkan sa'aatii jaatti bilbila nama isiin bira fidee san nagaafatanii nama biraattu nutti fidee micattiitu nama biraattu nutti fide malee daaraktii isiillee gaafa duraallee nu bira dhufne nama isiin nutti fide san gaafa madaamii micattii sanarra bilbiltu nuti akkasuma maal goone garan bilbillee gara ambaasiitti bilbille. Ambaasiitti innaa bilbilleetiin jennu ambaasiin nu'uu dhimmi kun ilaallatu namni ambaasii keessa dalagu tokko jechuudha. Ambaasii guutuu osoo hin taane namnichi ambaasii keessa dalagu kuni dhimmichi kun nuti ilaallatu innaa poolisiin qorattee muti qabat innaa ambaasiin poolisiin biyyaa qorateetiin xumuree booda nuti itti darbina malee jalqabatti namni waan maraa gochuu danda'u qorataa yakka biyya kanaati kan jedhamu deebii akkana nu deebise qaamni ambaasii keessa hojjetu kan biyya kanaa ka dubbifne tokko jechuudha yeroo sanitti erga sanii booda namitti bilbilee yoo gaafannu ammoo ani naannoo nan jiru ajmaanii akkam taate gaafa jedhuuni ambulaansii fi shortaan dhufee kaafamteerti jawaazaata Abu Dhabii geeffamteerti jedhan akkasuma ilmi koollee faana deemee jedhanii nama dubbisu adaraasha argachuu hin dandeenye san booda namitti nu bilbilaayyuu nurraan kaafne jechuu barbaadeeti. Sigalee amma dhagee. Okay, asumarraa ni gaafii aanoleetitti aansee abdii gaafii takka si gaafadha. Dhiifama gaafiillee si baay'isne. Rakkoon qabu akka dandeenyiin deebisa maa. Ani jechuun wanni siin jedhu tokkoffaa mucayyoon tun amma akka ati jedhaa jirtutti namittitu isinitti bilbilee wanni yookaan poolisiin wayii isinit bilbilee akkana isinii jedhe hin jiru isinii. Lammaffaa ammoo mucayyoon tun haga jarri isinit bilbilte mucayyoon tun waraqaa qabdii jettee turte ati. Jechuun namitti tana isiin kafiilallee ta'uu fi abaattu mucayyoon kafiila qabdi nama biroo. Mucayyoo tana eega du'a isii kana dhageette ati sa'aatii sanitti yookaan kafiila isii kana yookaan atuu beekta yookaan namni biroo atuu beeka kafiila isii kana dawwaltanii mucayyoon tun yookaan duute yookaan bakka akkanaatiin rakkinni akkanaa irra ga'e bakka akkanaa dafii dhaqqabi yookaan jettanii kafiilli suni biyya kanatti eenyullee dura namni nama dhaqqabee sababa mucayyoon tun duuteefillee warri sun osoo ajjeeseellee waan barbaadellee jedhee hin danda'a garuu ka qabee waan kana mucattii tana jala deemee sababa maaliitiif akka duute waraqaa qulqulluu waan isiin duuteef gabbaasu kafiilaa fi obboleetti yookaan nama as keessa jiru. Kanaaf kafiila sanitti lakkoofsa itti bilbiltanii kafiilli dhaqee waan gaafate jira. Kanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qoya deko qoy. Ani ammallee waan na shakkisiisin qabaani Oromoo kiyya. Ila dubbina sitti bakka lamatti rakkoo qabdi. Tokko bilbilli bira turee jette. Bilbilli maatii isii barreeffattee bira turee jette. Lama qaalletti waan barreessite. Qoy baaba. Qoy namta qoyaa waa walii gashaa deemte dhiiga barbaadu eenyu qofa reeffa qofa gashuu osoo hin taane dhiiga barbaaduun bareeda. Waa walii gashaa deemte dhiiga barbaadu eenyu immuutu godhii reeffa gashuu nam tokko yuun gasha Oromoon abbaan qabeenya tokko hin gashala dhiiga kan irriba nama hin qabsiisne. Ila dhaggeeffadhaa. Jalqaba waraqata of jala of bira keessee bilbila maatii of bira keessee duutee jette. Tokko inni lammaffaa mucattiin saa meeqatti duute saa meeqatti si wajjin ol argite saa meeqatti feesbuuka sirrammoo nama du'aa yookiin reeffa jette moo maal jette waan fannifame gadhiisee jette
Milikkita waan fannifame yoomii guyyaa meeqa dura gadhiiste waan kana. Namni moobaayilii sii fuudhee erga duutee booda gadhiisuu danda'a. Isiin duraanuu milikkita kana kaattee jirti jedhe. Du'aa gashuu osoo hin taane ilmaan Oromoo kan namni barbaadu qabu kan hirriba sin dhowwu dhiiga. Sinii galee? Ashaangulliitii boo'ichaan erginaa dhiiroo. Ashaangulliitii boo'ichaa hin erginaa dubbiin harka namaa keessa jirti shakkii keessa jirti madaama ta'uu saba biraa ta'uu Allah waalam isa rabbitu beeka harka namaa keessa jirti. Aliidhaa deebii deebisaa. Aliidhaa deebii deebisaa jalqaba ka aliitii deebisaa aliin mijattii tana si bira galaa turteedhe ispoonsara isii raqama qabdaadhe ani ispoonsara isii raqama hin qabu. Maqaa isii yoo kaabbaa isii hin beeku ani akkuma nama tokko namni nama wajjin jiraatu normaanii waliin jiraadha malee waan isii qoradhee sadhalattee jedheera. Namni kamiyyuu waliin jiraata akkuma nama tokkotti malee namni ati sadhalattee mattaawaqaa kee fidii maalii kee fidee wal gaafatu hin jiru. Si galtee ispoonsara isii illee gaafachuu hin deemne. Indalagatti nama dalagatu yeroo isii wajjinaatu. Ispoonsara isii gaafachuun sin barbaachisu barbaasuu dandeetta paaspoortii. Dhageeffadhu kaa nuuri meena dhageeffadhu si deebisuudhaafi. Ani ispoonsara isii hin qabu. Namitti bilbilee gaafa gaafannu deemaa namni jedhan. Nama isii nu fide namichi gaafannee akkam fidan reeffa isii kana eessa fidan jennaaniin jawaazaata geessanii jedhan. Si galtiimi? Ispoonsara nama isii ispoonsara isii ta'eef nama isii na fide san gaafadhu ammoo namichi naan bilbilee si galtee namni na bilbile hin jiru miiseejiin na dhufe illee hin jiru anumaa hin argine jedhe namichi. Lammii eessatti ispoonsarri isii? Wallahi hin beeku. Okko amma bakka du'aa amma bakka waajjira poolisii yoo dhayitan kana ispoonsarri isii hin baabar. Atillee baasuu dandeetta tasiila dhayite. Ela Nuri anillee baasuu ni danda'a gaafa paaspoortii isitti galcheetiin ispoonsara isii kana barbaada gaafa dhoorreed baasuu danda'a jecha sirriidha. Hanga ammaayyuu ani jechuudha. Iddoo isiin jirtu immigireeshina kam akka jirtuyyuu namitti illee ol kaaftee dhibbaan dhibbatti bootaa kana jettee lookishinii waan naa kennite hin qabdu. Si galtee? Bilbiltiin gaafa ture maa dura si bilbilaa turtee mima. Itti bilbiltee reeffi ishii eessa jira jettee gaafachuu hin dandeetta. Dhiifama isin baabaa Nuuraddiin mee hiriyaa keessan namicha Amaaraa san namicha Ermiyaas Hona Ermiyaasii san hiriyaa keessan sanii terboodhaaf. Kaniin beeka kana see adeemsa kanaa hin beekaa boru haa bari'uutii kallattiidhaan dhaynee ilaalla rakkoon qabu Ermiyaasii. Ammallee kan biraa abdii dhugaa dubbatuudha jecha micoon kuniin jaazaa mana keessan galuu turte. Nam tokko ibin abbaan fedhe haa ta'u mana baabaa Nuuraddiin haa ta'u mana fedhe osoo gale anama mana arsii shaashamanneeti isaan bakka fedhan mana isaanii galuu osoo an du'e baabaan sanatti dawwalee abdiin nu haadha geessisu quncatti tahiin dhaabata wallaahi jaran haqiiqata ammutaa kanatti intala abbaa maalii kan jettu haadhee koqoy madaamuma sana dawwaliitii ammasa kana akkaataa itti duute akkuma siin asraddaate sana nu asraddaatu. Ergasii dhiinni mucaa kana harkasiif jennee. Madaamiin kaastu jedhee dubbatee jira bakka kanatti. Mucaan bakka feetettu haa duutu. Amma baabaa Nuuraddiin galee osoo hin ta'e. Fidaa bilbila seenatti dawwalaa seena. Mana kiyya galtu waggaa takka dhiisii jaalamaayyuu mana isaanii keessa naa gale. Baabaan micoon tun duutee jedhanii mana isaanii gala meeshaa biraa qaba shaanxaa biraa qaba itti dawwala. Maayikii qabaddaa hundi keessan.